Ashama akkam jirtu barnoota ajaa'ibaatiin walitti deebinee jira bilbila osoo itti fayyadamaa jirtanuu iskiriinni isaa dhaamee isin cinqu salphumatti sirreeffatuu ni dandeessu aappii tokkollee osoo hin fayyadamin seetingii faayidaa guddaa qabu tokkoon wal isin barsiisa seetingii bilbila keessanirraa waan isin dogongortaniitu jira jechuudha maal akka dogongortanillee bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a osoo itti fayyadamaa jirtanuu waan itti fayyadamaa jirtan san keessaa isin darbee guutumattuu iswiichi kan isin harkatti ta'u jechuudha salphumatti akkamitti akka itti sirreeffatan amma isin argisiisa ani oksijiniidha oromaan irraa baga irra deebin gara chaanaala oromaan dhuftan obboleeyyan chaanaala oromaan ifaaraa taatan bakki kun yoo gurraachomtee jiraatte haala kana irra cuqaasu subscribe godha akkasumallee guyyaa guyyaan viidiyoon nu asirratti maxxansinu ofii isaati nama hunda dura akka isin bira ga'uuf mallattoo all notification tanarra kaa'uu hin dagatina all notification isii tana asirra kaayyatuu hin dagatinaan isinin jedha amma kallattii mankara baromsaa isin dabarsan afaana bu'a. Egaan hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jirra akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale bilbila keenya ka osoo nu itti fayyadamaa jirru ufuma isaatiin nu harkatti cufamu daqiiqaa 5 yookaan daqiiqaa 10 osoo nu ittiin fayyadamin kan nu harkatti cufamu jechuudha salphumatti akkamitti akka sirreeffatan amman isin argisiisa viidiyoo laayik godhuun eegala. Egaan hordoftoota kiyya kana sirreeffatuuf aappii tokkollee isin hin barbaachisu seetingii bilbila keenyarra iseennee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha bal'inaan seetingiin isa kana yeroo tokko ofirratti kilik gootanii keessa seentu jechuudha seetingiin bilbila hundinuu tokko miti jechuudha kanaafuu jechuudha kan nama hundaaf galu jechuudha barnoota giddugala ta'e jechuudha kan nama hundaa silkiin nama hundaatu akkamitti akka itti argachuu dandeessan kallattiin isin argisiisaa jechuudha seetingii irra eega dhuftanii bakka sarchii kanarratti kilik gootu yeroo tokkoof sana booda waan inni asirratti jedhee barreessu kana isinilleen haaluma saniin barreessitu jechuudha hordoftoota kiyya maal jettanii barreessitu gubbaa kanarratti schedule power on off ka jettanii barreessitanii jechuudha gubbaa kanatti schedule jettanii barreessitanii jechuudha power on and off jettanii barreessitanii jechuudha mallattoo irra muraa kana gidduu gootanii jechuudha yeroo isin schedule power jettanii barreessitanu gama jalaa kanatti isiniif bahaa jechuudha kun haala isin argitan kanaanii jechuudha hordoftoota kiyya yoo bilbila keessa seetingii irra isheen tun jiraate yookaan barreeffamni amma asirratti isin argisiisu kun jiraate jechuudha isumarra tuttanii jechuudha yoo hin qabaanne ta'e seetingiin keessan yoo kana hin qabaanne ta'e bakka sarchii kanarratti yeroo isin barreessitan haala kanaan isiniif bahaa jechuudha kanaafuu maal gootan asirratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha amma inni irratti cuqaaseen jira sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha hordoftoota kiyya asirratti qabxii lama qabatee nu dhufaa jechuudha power on time akkasumallee power off time jedha kana jechuun saa itti bannuu fi saa itti cufnu jechuudha mee amma tokkoffarratti kan waliin ilaallu saa itti bannu ka jedhu kana haa ilaallu mee fakkeenyaaf power on time ka jedhu kana sanduuqni fuuldura isaanii jira jechuudha sanduuqa kana haala kanaan ni bantu jechuudha fakkeenya hordoftoota kiyya bilbilli keessan yoo isin harkatti dhaamaa jiraate maal akka godhuu qabdan maalirra akka isin dogongortan isin argisiisan ni bantu jechuudha sanduuqa kana yeroo duraatiif yeroo haala kanaan bantan maal gootan jechuudha amma asirratti jechuudha fakkeenyaaf yeroo bannu jechuudha hanganatti bannee sa'a hanga kana fakkeenyaaf yoo karooran bilbila tokko itti fayyadamuu barbaadan jechuudha zaa 8tti seentan haa jennu amma fakkeenyaaf zaa 8tti bilbila kana bannee seenne zaa 10tti rafuun fedhaa yoo jette asumarratti sirreeffatuu dandeessa zaa 2 qofan itti fayyadamoo jette asumarratti lakkoofsan barreeffattee yeroo ati keessa jechuudha yeroo zaan sun geesse bilbilli kun lim jedheetuma ofuma isaatiin cufamee kutaa jechuudha kan daqiiqaan isin jalaa dhaamullee ammuman isin argisiisaa jechuudha okay haala kanaan sanduuqa kana ni bantu jechuudha asirratti gadi buutanii riipaarta jettu tana ni argattu jechuudha fuuldura isheetti everyday ka jedhu kana ni argattu jechuudha yeroo tokkoof irratti cuqaastu jechuudha amma taphni guddaan asirratti sirritti adda baafadha qabxii 4 qabatee nuuf dhufaa jechuudha 1c everyday akkasumallee weekdays akkasumas custom jedhe qabxii 4 kana qabatee nuuf dhufaa jechuudha fakkeenyaaf 1c ka jedhu isa tokkoffaa kanarra yoo kaayyatan bilbila keessa yeroo isin xiqqoo itti fayyadamtan ufuma isaatiin isin jalaa cufama jechuudha 1c jechuun al tokkotti jechuudha gabaabdumatti yeroo isin xiqqoo itti fayyadamtan isin jalaa cufama ufuma isaatiin lim jedhee isin harkaa cufamaa jechuudha mee fakkeenyaaf namoonni bilbilli keessan isin harkaa hin cufamne iyyuu isa kanarra kaayyadhaatii cheek godhadhaa jechuudha dhugaa fi soba ta'u adda baafattu jechuudha yeroo san osoma isin itti fayyadamtan isin jalaa cufama everyday ka jedhu kanarra yoo kaatan isa lammaffaa kanarratti yoo gadi buuftan jechuudha bilbilli isin itti fayyadamtan yeroo kamiyyuu isin jalaa hin cufamu namoonni bilbilli keessan yeroon isin jalaa cufamu bilbilli keessan waan sii ka jedhu kanarra jira kanaafuu maal gootu everyday ka jedhu kanarratti gadi buufattu jechuudha hordoftoota kiyya sirriitti adda baafadha akka
akkasumallee torbaan tokko taa'ee haa cufamu yoo barbaadanillee weekdays ka jedhu kanarratti gadi buuftuu jechuudha. Kuni amma kan torbaaniiti jechuudha. Torbaan tokko gizee taa'ee fakkeenyaaf har'a yoo banne hanga torbaan irratti bilbilli keenya yoo ifaa fixe malee hin cufatu jechuudha. Akkasumallee asirratti yoo gadi buuftan jechuudha custom bakka jedhu kanarratti yeroo isin cuqaastan haala kanaan isiniif fidaa jechuudha. Guyyaa meeqa boodan akka cufamu feetaa jedhee nu gaafata. Fakkeenyaaf amma asirratti kunoo guyyaa tartiiban kaa'ee jechuudha. Guyyaa 5 torban keessa jiru guyyaa dhiifama guyyaa torban keessa jiru haala kanaan asirratti nuuf kaa'aa jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa kana haa cufamu jettanii kan yaaddan jechuudha. Maal gootanii raayitii keessaa balleessitu jechuudha. Amma guyyaa kana Sunday kana jechuudha haa cufamu yoo jettan haala kanaan keessaa balleessitu jechuudha. Hanga Friday qofatti haa taa'u yoo jettan jechuudha. Hanga Friday haa dalagu yoo jettan haala kanaan raayitii itti gootu jechuudha. Guyyaa lamaan as gadi jiru kana haa cufamu yoo jettan raayitii keessaa balleessitu sana booda okay gootu jechuudha. Bilbilli keessa yeroo Monday irraa eegalee hanga Friday tti dhufe jechuudha ni dalaga. Friday boodan guyyaa lamaan kana ni cufataa jechuudha bilbilli keessan. Sana booda okay gootanii jechuudha. Namaaf akka cufatu waan hin barbaadiniif raayitiin itti godhaa. San booda gadi buutanii okay bakka jettu tana ni cuqaaftu jechuudha. Amma irraa deebitu jechuudha. Isteepii isa lammaffaa hordoftoota kiyya. Amma asirratti gadi buutanii jechuudha. Kun isteepiin itti aanu isa kana power of time ka jedhu kana jechuudha. Fakkeenyaaf kunillee jechuudha sa'aatii fakkeenyaaf itti cufatu akka bilbilli keenya itti cufatu barbaadnu san jechuudha. Power of time ka jedhu kana fuuldura sanduuqaatu jira. Sanduuqa kanarratti yeroo tokkoof kilik goona. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa. Mee waan tokko wanti adda baasee isinitti himuu barbaadu fakkeenyaaf bilbila keenya za'a lama qofa itti fayyadamna yoo barbaadan asirratti ilaala argitanii sirriitti adda baafadhaa mee hordoftoota kiyya zoomiin isiniif godha. Gubbaa kanarratti power on time ka jedhu kana jalatti sa'aatu jira jechuudha. Sa'a kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha. Yeroo isin kilik gootan haala kanaan dhufa sa'a haga barbaadan irratti ni kaayyattu jechuudha. Isiniif galee san booda okay bakka jettu tana ni cuqaastu jechuudha. Fakkeenyaaf za'a torba amma asitti aan torba irratti hin deebise. Za'a torba irraa hanga sa'a meeqatti bilbilli kiyya akkanarraa hin cufamne yoo feene asirratti gadi buune jechuudha. Asir bakka kanarratti ni cuqaasnaa jechuudha. Sana booda haala kanaan kan barbaanne irra kaayyanna. Fakkeenyaaf amma jechuudha za'a barbaadan daqiiqaa barbaadan waliin irra kaayyattuu jechuudha. Za'a 9 daqiiqaa 30 sana booda asirratti okay gootuu jechuudha. Hordoftoota kiyya sirriitti adda baafadhaa amma okay godheen jira. Sirriitti argitanii jettanii amma gubbaa kanarratti torba asitti 9 hanga za'a torba irraa hanga za'a 9 daqiiqaa 30tti bilbilli kiyya ni ta'a. San booda ufuma isaatiin cufamaa jechuudha bilbilli kiyya. Haala kanaan karooran itti fayyadamtu. Okay ka ufii isaatiin cufamu san igaana kan isin argisiisaa jiru. Kan reefullee bakka irra kaattan isin argisiisee jira jechuudha. Isteepii lammaffaa kanarratti illee asirratti gadi buutanii jechuudha. Barreeffama dhumaa kanarratti gadi buutanii repeat ka jedhu kana fuulduratti everyday jee jiraan. Everyday irra waan kaadheef haala kanaan naaf fidee jechuudha. Isin keessan kaaddafee isin harkaa dhaamu waan sii ka jedhu kanarra jira jechuudha. Kanaafu bilbilli keessa yoo kanarra kan jiraatu ta'e jechuudha daqiiqaa takka booda ni dhaamaa jechuudha. Asirratti everyday ka jedhu kanarratti gadi buufattu isa lammaffaa kanarra kana booda bilbilli keessan yeroo kamiyyuu hin dhaamu jechuudha. Everyday jechuun akkuma beekamu jechuudha guyyaa kamiyyuu hin dhaamu jechuudha. Hordoftoota kiyya bilbilli keessan haala kanaan irra kaayyattu. Akkasumallee torbaan fakkeenyaaf torbaanitti haadhaamullee yoo barbaadan hunoo haala kanaan kan gadii kanarra kaayyattu jechuudha. Haala isin argitan kanaan weekdays ka jedhurra ni kaattu. Fakkeenyaaf guyyaa torbaan keessa jirurraa kan isin eeyyama itti kennuu barbaadan asirratti custom bakka jedhu kanarratti cuqaastanii jechuudha. Sana booda haala kanaan isiniif dhufa guyyaa barbaadan raayitii keessaa balleessitu yoo barbaadan raayitii itti gootu jechuudha. Fakkeenyaaf kan eeyyamuuf barbaadan san jechuudha guyyaa kana akka inni dalagu kan barbaadan jechuudha raayitii itti gootu. Sana booda asirratti gadi buutanii okay bakka jedhu tananii cuqaastu bilbilli keessan waan tokko isin harkatti hin dhaamu jechuudha. Sana booda maal gootu jechuudha power of time ta jettu tana ni cuftu jechuudha. Gubbaa kanarratti illee power on time ka jettu tana fuuldura sanduuqa reefu bannisan ni cuftu jechuudha haala kanaan. Sana booda wanti isin asirratti guutan hundinuu isiniif milkaa'ee jira jechuudha. Sirriitti adda baafatanii hordoftoota kiyya wanti isin asirratti amma asirra geggeessitan kun hundi kan sirreessitan kun hundi isiniif milkaa'ee waan jiruuf maal gootanii reefu kana milkeessu fakkeenyaaf yeroo kana haala kanaan cufnu wanti as jala waa jiran hin fakkaatanii jechuudha. Kanaafu isa san sirreeffatuuf haala kana yeroo isin bantan as jalatti wanni hundinuu isiniif ba'a. Eega kana hundaa asitti sirreeffatanii milkeessitanii maal gootu ni cuftu jechuudha. Kanallee deebitanii ni cuftu jechuudha. Sana booda maal gootu haala kanaan eega xumurtanii keessaa hin baatan jechuudha. Asirratti raayitiitu jira. Yoo raayitii tana itti godhuu baattan isinii irratti hin deebi'u jechuudha. Raayitii tana irraanfatuu hin qabdan yookaan dagatuu hin qabdan. Raayitii tanarratti yeroo tokko
kilii gootuu jechuudha. Sana booda haala kanaan of duuba isiniif deebi'aa jechuudha. Bilbilli keessan eega isin raayitii itti gootan boodan kallatti maan of duuba isiniif deebi'aa jechuudha. Hordoftoota kiyya amma boodan bilbilli keessan tasuma isin jala hin dhaamu jechuudha. Namoota bilbilli keessan isin jala dhaame isin cinqee jechuudha. Settingin bilbila keessanii yoo isiniif qabaate yoo qabaatu baate asirratti haala kanaan Skodel power on off jedha barreessaati. Sana booda yeroo tokkoof irratti cuqaastu jechuudha. Kan isinirra kaa'atuu qabdan gabaabdumatti isinirraan gabaabsaa everyday ka jedhu kanarra kaa'atuu qabdan keessan tokkoffaa once ka jedhu irra jira isin gabbuutanii everyday ka jedhu kanarratti raayitii inni gootu jechuudha. Yeroo isin irratti gootan ufuu isaatiin irratti isiniif deebi'a. Isa gubbaa kanallee power on ka jedhullee haala kanaan isin kan gubbarraa gadi buustanii everyday ka jedhu kanarra kaayyatuu qabdanii jechuudha. Sana booda dhuma irratti raayitiin bakka jirtu tana raayitii gootanii irraa deebitu jechuudha. Guutumaan guututti haala kanaan bilbila keessan sirreeffatu ni dandeessu jechuudha. Egaan hordoftoota kiyya kabajamoo baroomsarra isiniif qabadee dhufelleen jalqabaa kaafnee kan hanga ammatti waliin ilaalle kan akka isin gammachiisuuf akka warraa baratanillee abdiin qaba. Marree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii keessaa ba'uu duwwaa osoo hin taane chaanaala Oromaaniif haaraa namoonni taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama. Akkasumallee viidiyoon dabalataa ofii isaatiin guyyaa wanni nu gadhiifnu akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra kaa'u hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoon keenya yoo isin gammachiise please like tuquu hin dagatina. Akkasumas hiriyoota keessaniif garii adda addaa irratti share waliif godhuu hin dagatina isiniin jenna. Viidiyoo keenya irraa bakki isiniif hin galin yoo jiraate komentii jalatti naaf barreessaa bifa viidiyootiin kan isiniif deebisu ta'a. Akkasumallee chaanaala keenya lammaffaaf namoonni hanga ammaa maatii hin ta'in hoomii chaanaala Oromaanii jala eega dhuftan dhuma irratti gadi buutanii jechuudha. Oxygen Media Network ka jedhu kun chaanaala keenya lammaffaadha. Subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Gama peejii Facebookaatiin kan jirtan Oxygen Media Network follow godhuu hin dagatina. Viidiyoon irraaf qopheeffadhe asumarratti xumurama. Viidiyoo itti aanu nama walitti deebinutti turtii gaarii qaba.